Egaati otoon feenee otoon jaallannee murtoo kanarra ga'uu danda'een jira jechuudha. Wantoota silaa mana keetti argamanii yaadannoo ayyuudhaa qaban hunda isaayyuu gubii akkasiinii dagachuu dandeessaa. Akkasiitiin jaalala ishee kanarraa bilisa ba'uu dandeessaa. Wantoota ishee si yaadachiisan guutumaan guutuutti firraa fageesse akkuma isin jettanii. Egaati argaa turtan jechuudha. Kana dura viidiyoon hojjedhe gubbaa irratti hanga barbaade yaa bareedu, hanga barbaade yaa jaallatu wantoota si miidhuu danda'anii homaa gochuu hin dandeessu. Hin baastaa jechuudha. Wanni kee keessaa ba'uu baataniis mana kan keetti dhufanii wantoonni si jeequu danda'anii mana kan kee taa'anii jireenya kee si qoru taanaanii kaayyoo kee abdii kee karoora kee suuraa walii gubuu maaf barbaachise? Namni yoo wal jaalate wal dhiisuun numa jirti. Garuu kun sammuu namoota jaalla dhugaa walii qabanii fi akkasumallee gara fuulduratti illee wal jaallatanii wal dhiisuu deemaniif bakka waan tokko bocanii lafa kaanii bira darbuu jechuudha. Suuraa walii gubuun baay'ee waan sanillee sin argachiif. Qoy suuraa walii gubuu maaf barbaachise? Namni yoo wal jaalate wal dhiisuun numa jirti. Garuu kun sammuu namoota jaalla dhugaa walii qabanii fi akkasumallee gara fuulduratti illee wal jaallatanii wal dhiisuu deemaniif bakka waan tokko bocanii lafa kaanii bira darbuu jechuudha. Suuraa walii gubuun baay'ee waan sanillee sin argachiiftu akkasumallee quuqaa kee keessa kan keessanillee siif hin ibsitu. Haa ta'u hanga tokko eenyumtu miira qaba, miira keessa seenee gubuu danda'a. Maybe kanaan isii miidhuu fa'aa yookaan isittillee akka dhagamuuf fa'aa wanni kun godhamuu mala. So kuni isittillee waan waa dhageessisu natti hin fakkaatu. Haa ta'u hundaafuu mee viidiyoo ni ilaala. Daawwattootaaf kabajamtoota namoonni chaanaala haaraa taatan subscribe iddoo jettu cuqaasuu hin dagatin. Akkasumallee viidiyoo like godhaa. Waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate komentii jalatti barreessaa. Viidiyoo kana waa baay'ee irraa hubattu, waa hedduutu keessa jira dhugaa dubbatuu fi keessafuu namoonni hiriyyaa qabu waa baay'ee keessaa argattu. Mee hundaafuu yaada keenya gaggabaabsinee irratti kennataa deemna. Mee viidiyoo ilaallee walitti deemna. Kunoo tuni hayyuudha argaa jirtan tuni ibiddatti darbee jira. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Dhiisi maaloo wabii koon gubinii mucayyoo bareedduu tana maaf gubda? Egaati kan biraan immoo kennaan ishee bite keessaa isheen baay'ee jaalladhu jechuudha. Yeroo baay'ee hammadheedha kan hin rafu. Yeroo yoon ishee yaadadhu isinitti himuu hin danda'u. Like akka waan isheen na bira jirtuutti kan hin ilaalu. Yeroo yaadaan isheen na bira dhuftee halkan hirribaa na weerartu. Halkan sa'aatiin taanitti nama yaadatta, nama jaallattu yaadatta. Hirribarraa si kaasa, waan si bilbilame sitti fakkaata. Dhufee immoo waan si bira jiru sitti fakkaata. Namni sun jechuudha. Kennaa kanadha, ashaangulliitii kanadha jechuudha. Baay'ee man ishee jaalladha ashaangulliitii kana. Baay'ee. Dirqama immoo waan natti ulfaatee fi waan hin jaalala ishee irra dandamachuu dadhabee. Dhugaa dubbatuuf amma wanni wabiin jedhe waanuma dhugaa ta'ee nama jaallatu tokko inuma yaadatta. Dhugaadha inuma yaadatta. Haa ta'u garuu nama jaallattu guyyaa isaa wal dhabdeellee akkasumallee ilmi namaa ta'e immoo rakkoo wal gidduutti uuma. Guyyaa rakkoo nama gidduutti uumamtellee in ulfaata dhugaa rabbii kennaa nama sanii gubuun akkasumallee waan nama sanii itti yaadattu gubuun baay'ee ulfaata. Anka jedhu ayyuuni haadha manaa Zaidoo eega taate bakka maaf barbaachise suuraa isii gubuun bakka kabajaa walii qabaatuun hin jiru wabii. Ashaangulliitiin kuni baay'ee man ishee jaalladha jechuudha. Kanaaf jireenya keessi miidhaa fuulduratti deemuu si dhowwasiisa kaala taanaanii kaayyoo kan keerraa si gofachiisaa. Duubatti akka deebitu si goosisa taanaanii homaa waan gootuun qabdu kunoo akkuma argaa jirtanii gara ibiddaatti darbamteerti jechuudha isheenis. Wabii wajjin kun sirraa baay'ee hin bareedu bakka maaliif ilmoon namaa tokko waanuma gaarii yoo daladdee waanuma namni illee irraa jaallatu akkasumallee hiriyyaan teetunis sirraa jaallattu otoo daladdee baay'ee gaariidha jedheetiin amana jechuudha. Haalli itti jirtu kun garuu haala gaarii miti akkasumallee waan nama gammachiisuu miti. Yaa namni yoo nama jaallatu sanillee kabajuu baate hordoftoota kan kee kan si jala jiru kana kabajuu qabda jechuudha. Maaliif wantoota miira isaanii tokko akkasumallee waan hordoftoonni keellee sitti mufatan
namoonni hayyuu jaallatan hordoftoota kan kee ta'uu danda'u gaafati garuu waan akkana hojjettu namoonni susitti mufatuu danda'u sababa kanaan immoo hordoftoota illee dhabuu dandeessaa jechuudha. So kanumaaf waan akkanaa kana osoo dhiistee ani baay'ee natti tola jechuudha. Hundaafuu daawwattoota kiyyaa nama jaallattan eega jaallattanii jibbaalleen yoo dhufte kennaa inni isiniif kenne ni gubdanii isin hin gubinaa. Dhugaa rabbii maaliif jennaan bakka nama sirra caalu argate yookaan dhiira ta'ellee yoo shamara ta'ellee nama sirra caalu argatte waan ta'eef jala hin deemin. Yeroo hedduu irra deddeebi'e ani kana dura ergan ishee jaalladheerraa eegalee ergan bilbila waan jedhamu harkatti qabadheerraa eegalee hamma har'aatti ani ayyuudhaa yeroo 10 gadi isheedhaa bilbileen beeku. Bilbila koon irraan kaastu yeroo hedduu yoonaan itti bilbilu jechuudha. Sa'aatii barbaadetti kaastee dhugaa dubbatuuf irra baay'een shamara kennaa yeroo hedduu kan jaalallee wal dhaban akkasumallee hiriyaa ofiitiin kan wal dhaban yeroo baay'ee keessaa shamarri Oromoo jechuudha kan yeroo hedduu hiriyaa ofiitiin itti wal dhabanii sababa waan akkanaa kana jechuudha. Jechuun kun piraankiillee haa ta'u dhugallee haa ta'u waan dhugaa sanirra gadi dhaabbannee yoo kan dubbannu ta'e jechuudha. Daawwattoota kiyya yeroo baay'ee namoonni kan itti wal dhabu waan akkanaa kana jechuudha. Waan akkanaa yeroo jedhu kan si jaallattu hin jaallattu shamarrilleen dhiira isii jaallatu hin jaallattu shamarrilleen itti boonti jechuudha. Gaafa inni immoo isii san dhiisee hiriyaa biraa qabatee yookaan jireenya illee yoo ta'e achirraa jijjiirratee isiin adda bahe mootu itti boochi jechuudha yookaan deebitee jala iyyiti jechuudha. Yeroo kana jaalalli haaraatti isii eegalti jechuudha. Kanaaf shamarran kenna waan akkasii sana osoo dhiiftanii baay'ee gaariidha. Maaliif bakka namni si jaallannaan ima jaalladhu akkasumallee si jibbinalleen akkuma si jaallatutti si jibbaa jechuudha. Namni akkuma jaalalli jiru jibbaanis jira jechuudha. Kanammoo bareechinee beekutu nurra jiraataa jechuudha. Jaalala keessatti waa lamatu jira. Jaalallis jira, jibbaanis jira. Waa lamaan kana wal cinaa qabdi jaalalti jechuudha. Jibballee asuma qabdi, jaalalas asuma qabdi jechuudha. Kana hubannee immoo yeroo nama jaallannuyyuu waan jaallannu san waa lamaan kana beeknee deemu wayin argatu wayin dhabu bakka maaliif hamma fudhattee haadha manaa kan kee yookaan haadha ilmaan keetti taatuutti yaa waan amanamuu hin qabdu jechuudha jaalala keessatti jechuudha. Kanaaf immoo yoo jibbaan dhuftellee kennaa nama sanis hin gubsiisu akkasumallee nama jaallatu dhugumatti wabii hayyuu dhugumatti yoo jaallatte meeshaa isii yookaan waan isiif duraan kennaa isiif kennitee fi kennaa isii siif kennite gubuun jaalala isii si keessaa ni balleessaa? Lakki hin balleessu. Seenaa nama sanaa ifachuu ibidda jaalala qaqqaammachuu baay'ee ulfaata baay'ee ulfaata baay'ee majechuu. Ifachaan jira kabira taa'ee qoy uffata namaa gubanii ifachuun maali? Onni nanawwaa ture suni nama biraa duukaa jaalala ifachaa jirti. Nama biraa duukaa jireenya gaggeeffachuudhaaf ariifattee jirti. Nama biraa duukaa holqa jaalalaa akkaan miidhagu akkaan bareedu keessa burraaqaa jirti. Ani immoo asitti kunoo seenaa duukaan taphachaa jira. Wantoota isheedhaaf kennaa ture guutummaa guututti wantoota na jeeqaa turan hundasaa kunoo gubeen jira. Yoo jaalachuu dandeessi ta'e kunoo sakanaasi gaggeessuudhaaf hin deemaa jechuudha. Sa'idoo fi jedhanii mucayyoo tana haasofsiisaa turanii walumaan haasofsiisaa turanii amma immoo booda suutaan bobbulaa karaa rabbiidha kan akkuma jedhan san ittiin illee suutaan osoma deemu ayyuu bakka akka jaallatu dhibbatti ifa baasee dubbatee jechuudha. Hundaafuu daawwattoota kiyya viidiyoo kanarraa maal hubattan mee yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Seenaa jaalala isii duuka qaqqaammachaa oofachaa jira isheen immoo nama biraa waliin jaalala oofachaa jirti waan jedhamu haasaa jira jechuudha. Wabiini jechuudha. Garuu oolee bubbula malee ilmi namaa gaafa nama jaallatu nama si jaallatu dura gaafa fiigdu guyyaa tokko jala fiiguun kan ka'e hin hafu jechuudha. Maaliif kuni hojii jaalalaati jechuudha. Isin galee jaalala jechuun yeroo tokko ati nama dura fiidda namni si jala fiiga dantaa isaan qabaattu ati inni si jala fiiga ati dura fiidda si galee yeroo tokko immoo ati kan duraan dura fiigaa turte suni gaafa ati dura fiigaa fiiddee
inni si dhaqqabuu dadhabee si jalaa deebe bakka garaa kutatee si jalaa deebe amma bifaaraa yeroo of duuba laaltootillee humaa si dura sumaan jiran kan jala fiiddu sunis si dura kutee jira kan si duuba jiru si jalaa deebee jira raasaa keessatti haftee jirta jechuudha. Gaafa kana kan dugda duubaa kanan dhaqqabadeettee gaafate fiigaas garagaltu innis jireenya kophaa yookaan daandii biraa haaraa eegalee jira daandii biraa qabatee farda isaa gulufsiisaa jira jechuudha. So ilmi namaa yeroo kamiyyuu addunyaa kanarratti jireenya walqixaa yookaan jireenya bakka ni jiraa miti walqixxaatee guutamtee fi hin jiraatu jechuudha. Keessaa jaalaltii waan badduudha. Dhugaa musiibaadha jaalalli musiibaadha. Hin amaninaa jaalalli musiibaadha. Maaliifin isiniin jedhe yeroo gaafa ati jaalalaan qabamtu namni ati jaallattu sun jaalatan ta'e hin qabu ta'a. Gaafa immoo namni sun akka malee si jaallatu ati jaalala nama sanii hin qabdu. Dubbiin akkana taate ilaalamaa. Wanni kun yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti mul'ataa jira jechuudha argaa jirra jechuudha. Namoonni nama isaan jaallatan dhiisanii kan isaan hin jaallanne jala fiiganii jechuudha. Kana jechuun gaamma ayyuun akkuma beekamu hiriyyaa Sa'idoo yookaan haadha manaa akka jedhaa jiranitti haadha manaa Sa'idoo lammaffaadha. Sa'idoon hin jaallatu jechuu kiyyaa miti jechuudha nama kan jedhaa jiru. Haala wabiin dubbataa jiru kanarraa waan akkasiiti kan jechuun waan jechuun dubbii isaa kana keessa waa hedduutu jira. Haa ta'u hundaafuu jaalala keessatti namuma isin jaallatu jaalladha. Nama isin hin jaallanne yookaan keessaafuu nama jaalala jalqabarraa kaatanii waliin kaatan dhugaa dhabuulleen baay'ee waan akkasiisan dhabuulleen baay'ee ulfaata jechuun ni ulfaata. Maaliif nama tokko baagiraawundii kee beekaa maalummaa kee beekaa akkasumallee amala kan keessii beekaa jaalala kan keessii beekaa ijoollummaa waliin kaatee guddattee seenaa adda addaa waliin darbisiistee gaafa immoo silaa gaa'ilaaf umriin tanteetiif tan isaallee geessu adda baatu baay'ee nama dhagama. Daawwattoota kiyyaa ergaa tokkoon dhumarratti qaba. Ergaa nan dhumarratti qabu tiktaakiin kiyyaa kan foolowaarsii 98,000 qabu na jalaa gubanii jiranii akkuma beekamu torbaan lama akkas ga'e hamma ammaatti mokkoraan jira. Ni deebi'u kan jedhu wanta adda baafamee beekamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu daawwattoonni kiyya kan gara tiktaaka Oromaaniin na hordofaa jirtanillee maaliif dhabamtee maaliif tiktaaka irratti viidiyoo akka duraanii viidiyoo shoortii viidiyoo gaggabaaboo nuuf hin waraabne jettanii gaafii tokko namoonni keessan kan na gaafatan jirtanii jechuudha. Gaafii keessan tuffadheera darbee miti daawwattoota kiyya yookaan isiniif deebisuu jibbee osoo hin taane yaa tiktaakiin kiyya eega gubatee almost gara torbaan tokkoo fi kas sanii ol deemee jira. Ani hin dubbanne miidiyaa irratti illee ol baheeti waa biraa dhiisii tiktaakuma birallee akka achirratti bananne na godhan jechuudha bilbila sanirratti jechuudha. Yaa kanaaf yoo danda'ama ta'e bilbila birarratti nan banadha viidiyoo achirratti illee isiniif hin gadhiisa viidiyoo barnoota viidiyoo gaggabaaboo achirratti isiniin barsiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu amma tiktaaka achiin banadhu amma tiktaaka bilbila birarratti banadhu asumaan gara chaanaala Oromaanitiin na hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Viidiyoon har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatallee subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayik godhuu hin dagatina yaada keessan komentii jalatti naaf kaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a isiniin jaaladha.